Nijuken bari naga bara bari naga ala warri naga warra fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kurmi naga ala warri naga nor naga ya kawaki naga nugu ullan naga ulle bulla naga wagi robe ala tambaragu lendo mergete okolegu naga wagi nugu nor naga ya katisa ule naga ya tisa ule naga elema gadi naga tisa naga ya banega nageni olega mijay karra mijay tana mijay ejen daawwattoota dhaggeeffattoota qaanqee shoo torban darbe akkuma waadaa isiniif gale keessummaan isiniif qabadhee jira keessummaan koo har'aa artist Saaliyaa Saabiti. Saaliyaa baga nagaan baga nagaan eedanii akkasumas daawwattoonni qaanqee shoo baga wal agarre asirratti. Saaliyaa adiifatiga yeroo jalqabaati televezyiinii irra teenyee lama taanee haasawatti kan kaane walitti dhufeenyi keenya garuu wal barumsi keenya waggaa 16 keessa geenye jirrama. Yaadatte yoo ta'e Afro Festival magaalaa Torontootti kan gaggeeffamu irratti kan achitti guyyaa jalqabaa kan wal agarre. Ati yeroo sanan shubbista turte ani shinan shubbisan ture artist Qamarii Yojini achirraati walitti dhufeenyi keenya kan dhufe. Ati ergasii achi kaatee albeema babbaafattee duuma keensa bira ga'e. Mee yoo yaadatte ta'e mee sirboota illee nan qaba sana daawwattoota keenya dhaggeeffachiifna. Mee 2001 ture Afro Fest hojjechaa turre. Artistoota garagaraati wajjin artist Ali Birraanis yeroo san baay'ee hojjechaa ture. Achitti nuti hawwisoo turre. Gaaf biyya kana dhufu ani si dura yoon dhufu hawwisoon ijoollee nurra gurguddoo tonanii hin jirtu ijoolleen tineejaraa ton. So communitytti galee ijoollee asitti dhalatanii waliin leenjuudhaan sirboota biyyumattuu waan daawwachaa ture. Sirba kutaa garagaraa jechuudha. Waliin shaakalee akkasitti dhiyeessaa turre aatis dhuftee sambooda gaafa itti fufne ta'a garuu yeroo masan waltajjii irratti sirboota afaan Oromoo garagaraa hogguni hiree argadhe sirbaan ture. Mudhiin sun jira akkuma bara sana shubbista. San caalaa jira. Yeroo si ilaalu irratti baay'ee bareedaa ture. Amma garuu viidiyoo an daawwattoota keenyatti mul'isu kan 2001 ni guyyaa ture yaadatte yoo ta'e 2002 immoo galgala Queen's Park achitti kan shubbisne jira. Viidicha keessatti akkamii? Namoonni si beekanii isanii hin beeku malee waan hedduu namatti tolaa namas kofalchiisa. Daansiin kee addaati. Dansaalfadhee. Hedduu waan addaati. Sochiin akkasii yeroo ammaan tanaa akka haaraatti illee dhufaa jira. Bakka garagaraatti inni argaa. Ankeessa doo maal jedhama? As qabattanii mataa dudduubatti akka hojjetan. Siifi Ismaan. Yeroo sanitti ijoolleen Oromoo hedduu hin turre jechuun yeroo sanitti namni hedduunis hin turre waan fedhii akkanaa qabu. Ijoollee kutaa garagaraa itti daanii afaan Oromoo illee hin beekne hojjechisiisaa turre. Hedduu namatti tolanii sani shaggooyyeen nuti taphachaa turre hin jirtu akka Oromootti dhoowwa. Akkanatti harka wal qabatanii akkanas ja'an san gaafa mootummaa Dargii fi Hayila Sillaasee fa'aa keessa namoonni biraa uumaa godhaa turanii. Akkuma ta'etti uummata Oromoo beeksifnee irratti akka gaariitti malee tokko keessattuu Torontoon
hedduu cimtuu turte communitiin isii cimtuu turte hawwisoon cimtuu turte kubbaan Oromoo amma akkana bal'ate kun achirraa jalqabee seenaa baay'ee qabdi. Artistoota gurguddaa tures akka nama Gobanaa, Elemoo Alii, Amartii Waaree, Alii Birraa. Artistiin Oromoo hundi ani yeroon amma taa'ee yaadu Torontoo jiraachaa turan akkuma jireenyattis yeroo dhufaniis Ali Birraa, Nuhoo, Elemoo, Amartii nu lamaan dabalatee booda dhufee Qamariis hedduudha bakka artistiin Oromoo ni jira jaamee achi ture. Amma immoo achirraa yeroo deemnu waluma jala dhufnee as jirra. Magaalaa Torontoo teessoo godhatanii seenaa Oromoota addunyaa fi maneera nuun Gobanayyuu. Amma gama keetti deebina Saaliyaa. Hojii kee keessaa ani hojii kee baay'een dinqisiifadha. Keessumatti hojii artii irratti ati hojjettu. Artii kana gaafa hojjettu laphee irraa hojjetta. Laphee irraa humna keessin qusattu, maallaqa keessin qusattu, yeroo keessin qusattu, waan hojjettu keessa keetti miira si qabateeti kan hojjettu. Mee seenaa hedduu dubbatteetta yeroo baay'ee TV adda addaa irratti dubbatteetta. Artii kana keessa amma namni baay'een bar fakkeenya namarraa fudhata. Fakkeenya sirbummaa miti. Anamma fakkeenya artii biyya keessa dhaqanii hojjechuu kutaalee Oromiyaa irra deemanii hojjechuu sirraan baradhe. Atoo eenyurraa baradhe? Ani gaafiilee akkanaa namni amma fakkeenyaaf eenyu fakkeenya siif tahee maal waan ja'an kana yeroo hedduu na dhiba. Akkanumatti faa maaliif waan dhugaa hin taane takka uumtee yoo dubbattu ni cinqamta. So anamma yoon ifirraa dubbadhee fakkeenya namni naa ta'e ani tokko hin jiru. Ifii hootiin fedhiin an qabu irraa kan ka'e hojjedhe malee namni rool moodelii naaf ta'e hin jiru. Ifteetuman jalqabee garuu ijoollummaarraa biyyatti waan takka hawwisoo hojjechaa ture gana waggaa 7 taane akkuma gandattu yeroo namni sa'aatii boodaa taa'ee bireekii fudhatee walitti dhufee shaahii danfifatee ollaa walitti bahu magaalaa xiqqoo fi baadiyyaa jettutti guddadhe ani. Mi'eessoo fi Asabooti diidanii inni bakka amma uummanni isaa yeroo mara cinqutan achi baanee asrii dibbee xaasaa finnee kaanis waan muuziqaan ni barbaachisa jaamu finnee entertain godhaa turre. Hawwisoo amma yeroo sanitti guruppiin hawwisoolee biraa taphattu hogguu arkine koppii goone akka itti seenan akka itti bahan gandi guutuun osoo nu ari'anii booda nu dhiisanii yaadanii gabbahanii haga nu eegan takka jechuun waan ijoollummaan keessatti guddadheedha. Fedhii saniin kutaa garagaraa qabiyyaa immoo asitti yeroo aadaa hojjennu keessattu waan hedduu irru warri shubbistoota irruudhaan jiru bakki itti waraabdullee oriijinaal yoo ta'e amma green screen goonee waan duubaan galchan kana ani akka kiyyaatti yoo sirba aadaa hojjetan hin fedhullee garuu biyya yoo dheeyxee hiree san hunda argatta nama argatta bakka san dheeyxee taatee hojjetta sitti tolaa jechuudha. Sansantoo akkaan godhuun. Beektaa yeroo baay'ee amma gaafan ilaalu hojii keessu asirraa kaatee Kanaadaa irraa baatee biyya barbaachisu sirbisuun amma kamisee gaafa sirbitu jechuu maratteetta shaggooyyee gaafa rattus bakkuma sana gattee bakka. Shaggooyyeen san ganda kiyya. Okay baadii halkan awwalii hojii nattaniiti. Amma sana faa gaafa ilaalu keessumatti immoo hojiiti booddana kan hojjette immoo hojii uummata Oromoo biratti baay'ee dhageetti addaa kan argate sirba duwwaa osoo hin taane seenaa dhokate baasuudhaani uummata raayyaati. Wantoota akkasii kana gaafa argu baay'een si dinqisiifadha. Ammallee si dinqisiifadha. Jabaattee akka itti fuftu abdii guddaan qaba. Gara fuulduraatti akka sagantaan kun waan akkasii kun itti fufu. Sagantaan kun anaaf sagantaa bal'aa ture waan yeroo at least amata 6 itti yaadeen ture. Asumaanuu namni galateeffachuu barbaadutu jira. Boruu Barraaqaa waggaa 6 dura osoo hin dhaqin barreessee naaf erge gana osoo hin bahin jechuu karaa masree osoo hin dhufin dura naaf ergee hojjetamuu qaba wanni kunillee je'ee irratti qooda guddaa fudhatee anis hamilee cimaa naa kan fedhii isaa guddaan qabaan ture. Erga hojjechuun kiyyan hafnee waa'ee raayyaa kana duris waan dhagahuuf dhaqee achitti hojjechuun barbaade.
yeroon dhaqu hunda quba qaba. Akkana eeggadhu akkas eeggadhullee nama naan jechaa turedha jechuudha. Achumaanuu haa galatoomu sagantaan kun anaaf bal'aadha. Akkuma jalqabetti biyya Finfinnee isaanii waliin dhufne ammallee qunnamtii qabna wal arginaa waan hedduu pilaanii qabna. Mana barumsaan qabanii afaan Oromoo badaa jira isaanillee badaa jiranii kanarratti hedduu cinqaman. Saniif ani piroojeektii wahii baasnee sagantaa biyya alaatti akka hojjetamuuf isaaniif gargaarsi akka godhamu kitaaban akka ergamaniif manni barumsaa akkamitti ijaaramuu fi qabaa fi maal kanatti oofuuf ture. Garuu rakkoon amma Oromoo irra jirtus wal faana eegalte. Osoo namni akkasitti jiru wanta biraa ammaas hojjechuun ni ulfaata waan ta'eef kanarraa gama biraa cehuu eegalle malee ammallee fuulduraanii waan kana namoonni seenaa barreessan namoonni waan kana qoratan akka itti fufan fedhiin kiyya maaliif ani hojiin kiyya waan biraati waan danda'uun godha garuu dirqama namni jala bu'ee waan kana bakkatti deebisuu barbaachisaa yerootti biyya kana dhufteen si yaadachiisuu barbaada. Gamartiitti hin deebina. Bara meeqa keessa akka ati dhufteen beeku? Seenaa tokkotu jira. Mee bara meeqa? 1995. 95. Shan. Waggaa 21 jechuudha. Yeroo sana dargaggeettii turte makiinaa poolisii hatte moo hatte siin jedhu moo fuutee deemu? Nanne. San dubbatame warri Torontoo ni beekan hagi tokko. Especially nama keenyarallee warreen biraa jarri Habashaa kun faan baay'ee beekan maaliif bakkoonni nuti oollu yeroo sanitti bakkee garaagaraa ture sababa muuziqaatiis maaliif gaanitti hawwisuma turre malee waan biraa miti garuu amma iseen jalqaba dubbadhe sana sirreessuudhaaf fuutee deemte dhumoo hatte jedhume waan nanne mirga koon eegsifadhe malee fuutee dhuma mee jedhame achitti nu deebise sanii waan hedduullee dubbanne gaariidha yeroo sanitti ani I was a teen gaafan biyya kana dhufu ijoolleen ture waan hedduu jira manarraa waan hedduu jira yeroo sanitti waan baay'ee tokkotu jira makiinaa yeroo hannee itti barannu ture manuma keessaa makiinaa firaa namoota beektu fira kana yeroo dhufan fuunee ifumaaf barsiisan makiinas seeraan ala jechuudha laayinsensii malee so yeroo san hedduun fedhaan poolisii ta'uu fi waan makiinaa poolisii maal fedhii xiyya guddaa waan ta'eef waanuma yeroo san ta'e namchi dhufee dhaabe laalumaafan seenee wanta tunatti iyye ofii godhee hin baane qulfuma gaccufee seenee qulfii cufee achuma irratti dhiisee ta'u yeroon tuqu iyyinaan numan kute highwayin seene sumu duukaa bu'an isaanis ati hiisisaa ma fiidda ni fiige poolisiin suma duukaa fiigda sanii guyyaa kaan immoo ifumaaf nadhaan waan amma dudubbatame keessaa jechuudha isa sidhaanii makiinaa yoo namni sidhee bare amma ati yoo nama dhoyte fiiganii dhufanii laayisensii kee fuudhu informationii kee fuudhanii inshuraansii fi maal ani yeroo masani fudhadhee laayisensicha poolisiin na dhoowun anaaf argadheen jee bakka bu'eetiin fidin jeeni mattaawaa
Nooflee. Amma gaa kana warra achi warreen babbeekoo fi maal irratti akkas gootee yoo jaani hawwiin koo kana guyyuma takka oofaa makiinaa kana poolisiis ta'a jeen hawwaa ture amma fedhiin koo naa guutamee jireennan my dream came true jeeni gaa. Musa jaran. Police car lover jaani first page Toronto sanirratti. Sanuma ngalle umriin koo murteessaa ture yeroo san waggaa takka mana barumsaa na xareesse. Si qulqulleessan. Amma gaa responsibility qabna eegas booda ilmaan tu jira. Ijoollummaa keessa waan baay'eetu jira. Waan baay'eetu jira. Anis waan baay'een godhe biyyatti kan warri hana irraanfatiin amma dubbatutu wanti ijoollummaa dhumaaniyyuu ati mirga kee kabachiifachuudhaa fi dudduubatti hin deebineedha. Poolisii namni yoo dhaame bukaan kolfeedhuma waa jedheedhuma ta'a maleessa dhaqee waraqaa keetiif inshuraansa kee kennalee ana malees namni biraa godhee jira bar. Intaluma Oromoo teenya takka yeroo sanitti isinis gootee jirti. Apartmentii jalaa fuutee ceetee isinis gootee jirti. Ati isirraa baratte moo isirraa baratte? Na booda goote. Okay, isin immoo isirraa baratte. Rakkattee beenoof fedhee booddee bonkee saree firbaata ta'ee. Atoromticha gudeedaati qaamaan jittee nurraa muratte. Komoo kan kooyaa sanyii kiyyaa bonkoo jirraa hiikan uumamate. Asirree hafee anis qotate garaa hidhee jala dhaabbate. Amaafamtuu kan kee danda'u yaadii gaboon akkamaa ta'u. Tole daawwattootaaf dhaggeeffattoota kan keeshoo wallee Saaliyaa Saamitti akka gammaddan abdii guddaa qabna. Saaliyaa egaa amma immoo gara uummataatti si deebisa. Biyyatti yeroo baay'ee deddeebita. Biyyatti deebi'uu caalaa immoo golaalee Oromiyaa hundumaa keessa deemta. Akkam dammaqiinsi ijoolleen Oromoo dargaggootii qeerroon biyyaa kuni walitti siqeenyas qabdanatti fakkaata. Maal irraa hubatte mee kan biyya keessaaf biyya alaa kan wal cinaa qabdee gaafa laaltu? Ani dhugatti dur maalin jaabeta Oromummaa kiyyatti hin boonaan jaa. Garuu Oromummaatti boonuu maal akka ta'e isaan irratti hin bare. Afaaniin haa jennu malee sabboonummaa maal akka ta'e itti boonuu akkaan qabu isaan irraan argee jechuudha. Hedduu ijoolleen biyyaa kutattuudha. Hedduu murattu, hedduu goota. Wanni si gammachiisu hammam takka akka sabboontoota ta'an. Fi hammam takka garaagarummaa guddaa warra alaa kanaan tachiifsamidha. Ijoolleen jechuun barumsaanis barnootaanis hedduu deemtee jirti ijoolleen warra bara xixiqqaan kuni ijoolleen xixiqqoon agartuu yuunivarsiitii giraajuweetiidha. Yuunivarsiitii keessa baratu. Afaan Oromoo malee afaan Amaaraa warra hin beekne jira. Hedduun isaanii hin beekan. Hammas takka warra deeme ijoollee gorsa nama tokkollee hin barbaannedha. Especially as laalchisee jechuudha. Ofii isaaniitiin maaltu gaarii maaltu hamaa warra beeku. Akkaataa akkamitti waa'ee qabsoo irratti maal godhuu qabna, akkamitti namaa naasoo qabna, akkamitti ejjechuu qabna warra hedduu caalaa warra beekudha. As yeroo ta'an hin beekamu wanti san malee hedduu na ajaa'ibanii tokkummaan isaanii immoo hedduu cima. Maaltu eessaa kamtu kamii addaan hin beektu. Oromoo ta'uu isaanii qofa beekta. Bifaan wal fakkaatu, uffataan wal fakkaatu, aadaan kutaan kudha takka hunduu aadaa Oromoo taanaan akka lafaa kaasee uffatuuti. Malee kanan uffadhaa kuni asii kun achi wanni jedhamu hin jiru. Hedduu ammaati qaanfatu takkatti akkas jettee haasa'uu hin dandeessaniif biyyatti deddeebi'uun ofiifuu Oromoodhaan akka boontu daranuu si godha malee Oromoo irraa meexxe waan biraa akka gootu abadan sin godhu astoorra badaadha. Saniif jaalladha. Anis maalin arge beektaa asitti amma dirree kubbaa kan ministoota afaatti gaggeeffamu kana yeroo baay'ee achi gaafa dhattu ummati gaamman namoota xiqqoodha nama 10,000 baay'een taachitti kan wal ga'u. Sanaafi ummata Oromoo ayyaana irreechaan wal cinaa kompeerii godhee ilaale. Ummata miliyoonii 3 miliyooniin 4 bakka tokkotti dhaqee ganama gaafa kaatu waan namni 10 keessa deeme sitti hin fakkaatu. Naamusa ummati biyya qaban utuu namni walitti hin bu'in utuu wali hin arrabsin jechuudha. Kutaalee Oromiyaa cufaa dhufanii biyyicha keessa galanii asii garuu ummatuma walii wajjin jiraatatu yeroo isaan wal lolan yeroo isaan wal arrabsan yeroo isaan wal xiqqeessan agarta.
Biyya keessaa garuu ummati hammana wal ga'u kun bakka tokkotti wal ga'ee aadaa isaanii, naamusa isaanii, kabajaa isaanii, ulfina isaan namaa qaban. Namooti biyya alaa jiru kun baay'een kana hin beekan. Nuti warra biyyatti deddeebi'utu kana argaa. Abdiin keenya inni guddaan illee. Tokkoffaa namni roorroo jala jiruu fi namni raahaatti jiru tokko miti. Yeroo namni cinqame, yeroo namni mootummaan si hacuuce, si tuume, si ajjeese haatamoor yoo sin tuqne, yoo lafa kee hin saamne, yoo waan tan goone if dagatta. Wanni amma ta'aa jiru sani bar lakkuma roorroon hammaattuun namni ka'aa jira. Biyyattis tokkummaan isaanii akkasitti cimee fi kana hunda ka fide roorroo jirtu irraa kaka'e Oromoon maal godhuu qabna, akkamitti wal gargaaruu qabna, wal jaalachuu qabna jaanii dirqaman jechuudha. Biyya kana keessa ka jiru takkaa biyyan dhaqu hin laalu, waan itti jiranis hin beeku, yoo itti himtes hin dhagahu, asuma taa'ee wanta garaagara irratti ilaaleetuma iyyuudha, haasa'uudha. Akka ofii beekutti haasa'uudha. Dhaqanii hubachuun waan hedduudha si barsiisoo isaan waan akkas isaan jaareetu jira. Nuti maaltu asitti maaltu si jaara. Yaa'ii malee. Amma waanuma kaleessa ta'e tokko illee amma sanallee si gaafachuun fedha. Wal cinaa qabdee gaafa laaltu walgahii OPDO'n gaggeeffatan irratti. Obbo Lammaan yommuu haasa'aa ture pirezidaantiin Oromiyaa. Namni biyya alaa kuni akkuma tokko bakka goota hayyootu dhufe jedhanii isanni arrabaan mi'eeffatee haasa'u hin argarra. Ijoolleen biyyaa immoo teessee dhuma ilaalte walgahii keessa taa'anii warra ilaalan iyyuu mataa soofaa ni beeku maal akka ta'aa jiru. Hammam yeroon ammaa yeroo itti qeerroo kabalanii dhiitanii bulchan miti. Akkuma kana wayyaaneenis immoo siisteemii isaanii haareffachaa nama afaan sana beeku nama jechoota qeerroon fedhu beektu Obbo Lammaa fidanii achi kaa'an. Ummati biyya alaa kun akka waan Obbo Lammaan uummata Oromootiif haasa'utti fudhata. Amma wanti isaa warra biyyaatiif dhiifnanii beekan ijoolleen laal afaan mi'eeffatanii haasa'uun Oromoon nama afaan tolchee haasa'uuf hin dhabne. Nama diinarraa dhowwuu barbaadde Oromooni. Amata 40 olillee namoota afaan tolfatee haasa'u baay'ee argine. Akkasii bara. Kana hunda osoo hin taane namni san hunda keessa dabre akshiniidha barbaada. Lammaanis afaan tolfatu osoo hin taane akshiniidhaan yoo dhuguma Oromoo amma inni jenereeshinii kanuma keessa jira jedheetiin fudhadhaani. OPDO'n oriijinaaliin tami abbaa duulaa faadha bari. Warri ammaan tanaa kun warruma yuunivarsiitii irraa bahee aangoo harkatee barumsa waan garagaraatiin achi galeedha. Uummanni kun jijjiiramullee warra danda'u jee namana. Ani yoo waan inni joosan dhugumatti wanni inni haasee waan nuti barbaannu. Garuu afaaniin malee akshinii miti. Osoo maal jee waggaa 20 humaan goonee jee. San amanuunu waan tokko. San booda maaliin yaade akkamitti akkanaa onneetamiin tana jee ummata wayyaanee bira taa'ee ergaa qaba malee. Akkas jee jennaan gaanii ilaalame yoo nagayaan ka jiraatu taate onnee sarara taate heeyyama isaaniitiin akkas jee ummata walitti qabi yoo hin taane ifiif jee nagayaa humbo ta duraati yoo kasan ta'u taate hoo afaaniin osoo hin taane ummata Oromoo amma bikka meeqatti jechuu Gujii keessattiin Harargee keessattiin Arsii keessattiin dhiyuma tana waan Oromoo fixaa turan liyyuu poolisii maarree jaanii ofumaa ol jaaranii jechuu. Jalqaba wanni godhuu qabu yoo inni onnee isarraa taate san dhaabsisuu danda'u, san dura dhaabbachuu danda'u. Asiin barattoonni maallaqaan diinagdeen guddadha gurmaawaa jechuu osoo hin taane nama lama taatanii maaf deemtan jechuudhaan gurmuu inni haasa'u miti hidhatti guuraa jiran. Nama waliin deeme harkaan hidhatti guuraa, kan mirga uummataa dubbate hidhatti guuraa. Jalqaba Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa achirraa akka bahan gaafatuu danda'u. Ummata Oromoo fixaa jiru kana dhaabsisuu danda'u osoo kana hin dubbanne afaan qofaaf dubbateef Oromoon ni amanti jedhee ni yaada. Kun siistama jiru ittiin fayyadamaa jiranidha. Namni keenya immoo dafee nama hin jaallatas dafee nama jibbas dafee amma jechuun wanni kana haasa'anii warri baay'ee Obbo Lammaa jedhee harka walitti rukutuu hin jiru. Kuni poolitikaal isaan gaggeeffatamanidha. Ati immoo mee gama xiinxalaa siyaasaattis waan dabartee natti fakkaata artummaa keessaa viidiyoolee adda addaa si argaa hin jiru. Haaya. Amma achi deemuufi. Hin xiinxaltaa tokko tokko. Hin xiinxaltaa tokko tokko. Siyaasa haala yeroo irraa isin dubbatta. Viidiyoo jalqaba dubbatte irratti abbeen makkee irraa kaasee
namooti gaddi sitti gaddanis jiru namooti sitti gammadanis jiru kan akkamittiin keessummeessita. Duraan dursee nama hunda gammachiisuu hin dandeessu. Ni garii ni gaddaa kaan ni gammadaa nama hunda gammachiisuu hin dandeessu. Garuu namoota tokko tokko jira kan gaddan keessaa kan gammadan keessaa yoon dubbadhe warri akka nuti amma namoonni anis ta'e namoonni akka kiyyaa yoo dhimma Oromoo irratti haasa'u takkaa xiinxalaa ta'eef maal ta'eef osoo hin ta'in waan tahaa jiru rakkoo tahaa jirtu yeroo argitu waa'is gaafattee gaafis yogguu dhabde yogguu namni mirga keessa arbe yeroo maqaa garagaraa irra kaayan eessaa dhufe wanni kun jechuudhaan namoonni dubbatu hedduu jira anis sanirraa tokko jechuudha waan deemaa jiru qorrama qabnurraa jechuudha. So namoota kana keessa gaa warri gammadu diinniin isa hedduutu jira. Kan immoo dhugaa takka takkaas argee baga dubbiin tun kaate jechuus ni jira. Warreen gaddu keessaahis warra dhugaan waan ani irraa dubbadhu sanirraa dhugaadhaan dhugaa barbaada achis jiru qabsaa'ottis jiru ni jiran. Uummanni akkasii ni gadda. Isaan gadduuf immoo anis ni gadda. Argitee so wantoota hedduu adrees godhuudhaaf namoota dhugaan qabsaa'aa jiran waan badallee sirreessaatuma tiifachaa oofna jechuun warreen jiran warreen akkasii kanatti gadde hunda abbaa kiyyarraa jalqabee dhiifaman gaafadhaa jechuun akka nam tokkootti understand godhan je'eetiin yaada. Abbaan kiyya nama yeroo dheeraa dhaaba keessa ture hamma ammaatti nama haga Oromiyaan bilisoomtu malee biyyan galu je'e jiraachuu jiru jechuudha. Namoota akka isaa faatu jira. Qabsaa'ota dhugaan manarraa bahee loluudhaaf jechuudha. Diina dho'uudhaaf ala bahee jirutu jira. Isaan hundi badii takka hin qaban. Agartee adeemsa siyaasaa adeemsa qabsoo hooggantoota jedhanii warra ala kana facaasan faa warra qabsoo Oromoo tana gurgurate faa hedduutu jira jechuudha. Uummanni akkasii qulqullaa'uu qabaniin amma osoo hin taane ture kan namni dubbatu jiru keessaan jechuudha. Nama dhagahuu dhabame. Hogguu kana maaltu ta'a yeroo rakkoon akkanaa dhuftee namni Oromoo akkasitti dhumu dhiiga san hunda arginu maaltu ta'a. Silaa wanni kun hundi duraan sirraa'ee karaa tokko qabanne arra bilaashin dhumnu yoom waliif taana. Kanaafuu yeroo kana dubbatutti sitti argan jechuudha. Warreenumaatti gargaaraa turte fa'a tu sitti dhufee maqaa si balleessa. Warreen akkasii faa warreen waan biraa jechuun barbaadu nama akkasii sanfaa fidanii nama sirnaan hojjetaa jiru qabsootan keessa bakka gurguddaa qabu keessa ari'aa jiran. Kan hundi to'achuu yoo hin dandeenye waa yoo hin sirreessine yoo waan ummataatti taphatan taate dubbatuun dirqama garuu kana hedduu qabsaa'ota dhugaa meeqatu sitti mufataa jechuudha. Isaan akka natti mufanne waan hin jiru kana sirriitti dhaggeeffatanii maaliif akka ta'e naaf akka hubataniin barbaada. Yeroo hedduu gizeen dubbadhu adda bilisummaa Oromoo nuti kan hin jiru ABO'n nuti alaabaan tunis teenya argitee arras borus wanti kun uummata Oromooti dhiiga uummata Oromootiin dhufe abbaan fedhes jijjiiruuf yoo dhufe ani fudhatama naaf hin qabu akka kiyyaatti jechuudha. Dhumarratti waan namni fedhe dhufee haa bilisoomsu Oromotan waan fedhe haa fidu filmaan keenya guusis miti amma garuu waan abbootiin teenya irra dhumte tana namni arrabsuus namni gadhiisuus hin jiru saniif falmachaa jirra waan jedhu ifaan ifatti ammallee hankaayoon tiyya sanii jechuudha. Xiinxaltuu siyaasaas miti beeke garuu akkatan itti guddadheeffa maatiileen tiyya maal nama meeqatu keessatti dhabame suun danda'u. Jajjabaadhu siyaasni bilisummaa Oromoonni marti didaaroroo qabrummaa jilee bakkayyuu biyya lollee tokko taanee Oromiyaa keessa jiraanna bilisoomnee haasota mallee leencaan nutu jira goota qabrummaa gamtaan hafaaf nu firra si Oromoota loltuu qabsoo kunuunsi ibiddaan sodaatu dinaan barbadeessi.
Saalee kabiraammoo muuziqaa jaallachuu geessan. Muuziqaa baay'ee jaallatta. Muuziqaa sirbuu duwwaatu hin taane shubbisuus kan anis ragaan ba'a. Waan tokkotu si mudate bara daktarummaa reef mucaa argattu. Mucaa keessa lammaffaa utuu shubbistuuti miixuun kan sitti dhufe jechuudha irraa mana hospitaalaa seente. Ati barsilaa Torontoo ta'uu baattee irra jira amma ani waan takka waan achitti godhe dho'isuun hin danda'amu jechuudha. Mucaa kiyyaa waan lamatti yeroo san wanta turre bakka shubbisaa turre duudeetiin kiyya anytime torbaan kana keessa ture jechuudha. Achumarraan deeme hospitaala taaksuma hulaa irratti fiigee ammadheen dhaqee kophaa kan koo dahee manatti galee immoo yeroo san haayiskuulii fixaan jira kutaa 12 achirraa guyyaa takka bulta yoo noormaalii dhalte guyyaa tokko hospitaala irraa baheen faayinaal egzaamii immoo seene guyyaa kaan yoon deemu Friday garaan koo guddaa ture. Yeroon achitti deebi'u mandee garaan kun dirqama dhaquun irra ture egzaamaa dhumaati. Maalumaaf dhuftanaan jaan jechuu garte. Guyyaadhuma lama booda jechuudha. Friday iskoola gaafa turte ulfa turte. Ani taa'een beeku bakka ni hospitaala irraa baanaan already nin baha. Ijoolleen tiyyaa zeeroo irraa deekeera guddatti. Maaliif mana taa'u moola fa'aa keessatti na argu. Bahee yoo kana dhalte jaanii moola fa'aa alafaatti. Nama wal argu faamiliin koo dhufaniitu na dhaban abbaan kiyyaas dhufee manaa na dhabe amma yeroo akkana iddoo tokko jiru. Mana sirbaa barte. Akkas turan gaa yeroo san enerjii jira wanta akkasitti hin dhagahamu qabbanti sitti hin dhagahamtu amma garuu hin beekume ni ilaala. Amma tokkotti. Inshaallah. Abbaa manaa qabda yaa? Abbaa manaa nin qaba namatti garuu namni hin beeku malee abbaan manaa koo. Mul'atu anis argee beeku. Reeda dhufaa jiru. Anis argee beekuu fi jire. Yoo qeentee taates qeenteedha. Hayi lakki faayidaan qabu maaliif seeti proteectioniidhaaf nin qaba jechuun gaarii. Hin qabu jechuun. Maaliif kuni waan namatti himaa barbaadu osoo hin taane piroojeektii addaa ta'e waan ta'eef nin qaba jettee. Yommuu galfachuu barbaadu jira. Reezamee ani yeroo dheeraaf nin cufe. Cufamee jira. Cufamee jira maal fedhasaan qabu. Wanti gaariin yoo ijoollummaan ilmaan dhalte yeroo dheeraa boodas turte yeroo qabda si galee yaadeen beekuu gama barumsaa gama hojii biraa ammaas responsibility hedduu jira dubartii taatee bultiin aartii keessatti hedduu ulfaataa rakkoo akkasiis hin danda'u. Waan ta'eef ati hojii hootiifis ani gammachuun qaba. Akka barbaadde baatee. Achi bira gaheen deebi'aa yeroo baay'ee bira gahee natti hin tolle yoo rabbiin jee hin beeku waan ta'u garuu fedha isaan qabuun. Anammoo akkuma sila siin jedhu waggaa 10 kana si beeku guyyaa tokko abbaa manaa boyfriend jee si argamte biratti argee beeku. Takka nagarree. Argee beeku. Samir. Waa kophaa deemu malee mana keessa dhufaa turre gaafa nufusi gaafa deemnusi argee beeku. Kanan guyyaadhuma hojjetu amma surprise na godhachaa jiru. Ani maalaan jaanseeti anammoo ta duraati yoon fuudhee malee neerum. Arkitee dubartii akka tiyyaas namni ni sodaata dhiirti baay'ee saayibootan qabamaan inni fuudha malee waan heerumso. Kanaaf namni akkasiin jiru fakkeenyaaf ani nama dhalchuun barbaada malee han dhaluun barbaadu yoo jee. Kanaaf xiqqoo adda argitee saayiboonni koo dhiiraa dubartii wajji haasawaanis waliin galuu dadhabe. Mee afaan gogaa kan taanee fi wallee tokko daawwattoota keenya afeerree ammas har'as waa'een dhimmuma keerraa jirra. Dhimma keerraa wanta jiruuf sirbuma kee keessaa afeerra. Kamiin afeerru? Shaggooyyee. Harooreysa qal'aa naaseefameera naaseefameera. Ansiifiin hamuunee yoomiinsi ayira. Jaalaltii teebiilee naandeeyte keeyra. Yaada habee mormaa kannatti immoo fooyne. Qulqulluu kaamataa taliilaan booroyne. Ninka gaddaa akkansi malee heerumne.
Nakka urjizara fulli qena duraifa Ababo naftahi sinfudda bareda dufa Waya halange badia jalala hateti nachira Sina dawete ansinin bareda hinafini loko magala Betete nyadidanini tanada hangobante kabna Halkana badisha koye tabanna nunargu aboni rafa Hinabu anisi jala nindufa gama barisa Ninda wada ijate birille numfure odasi mangala Wija Risa kalla azeba meira Ansi fin hamude ya minsi eira Nanti debile nandai da eira Ya dabe murmagan natin momuye Kuntuluka mandala nira korne Nika hata angkasi manenere Ya dabe murmagan natin momuye Kuntuluka mandala nira korne Nika hata angkasi manenere Jumpa Gama birootiin immoo wantan si gaafachuu barbaadu waa'ee dhuma aartii kana ilaalchiseetu akkuma sila dubbadde egaa keessa deddeebi'ee akka hin taanee fi hojii hojjettu kun hojii maallaqa hedduu nama baasisudha. Hojii dadhabbii hedduu nama gaafatudha. Yeroo kee hedduu si gaafata. Faayinaanshaali karaa maallaqaatti dhimma kan istiidiyoo jira kiliippii waraabuun sun amma kiliippiin tokko ittiin waraabamu kamisee dhattee waraabdu raayaa dhattee waraabdu horii xiqqoo ittiin ba'u. Kanatti namoota sponsora si warantu jira namoota galateeffachuu barbaadu jechuudha. Ani gama diinagdeetiin nam tokko ana qofa otoo hin taane hin beeku artistoonni Oromoo baay'een yoo kanarratti gurgurrees waa arganna ja'an na dhiba amanuuf namni na gargaare takka hin jiru maallaqaan ani. Namni tokko kan hin galateeffachuu osoo hin galateeffanne biran kunneen Iliyaas Ibsaati. Maallaqaan qofa osoo hin taane albamii kiyya kana duraa jechuu ifiif duplicate godhee naaf hiree istiidiyoo irratti na gargaaree hanga ammaatti namni na jalaa nafini kana gargaaree an isa qofaa akka dubbatanis hin fedhu inni nama qofa osoo hin taane biyyatti namoota hedduu gargaara uummata aartii keessa jirani atillee inni beeyta tokko na fakkaata hin barbaadu appreciation hin fedhu galata hin barbaadu garuu yeroo hundan hin cinqama nama kana mana nama gargaaru kana maaf hin dubbanne waan joof erga na gaafatte ani roolii guddaa aartii irratti namni na gargaaree wanta jee yoo jiraate isa karaa biraatiin garuu ifii xiyyaaniin godhaa ture waggaa tokko hojjanneeti waan waggaa hojjanne sanarraa hanga guddaa tokko waan kanarratti baasnaa biyyatti waan hedduu baasta shubbisa nama tokkoof kafaluu qofa osoo hin taane guyyaa guutuu isaan dandeessee yoo bakka biraa deemtee bakka bulan dandeessee uffata dandeessee kana hunda rifeensa yoo hojjisiifatanii ammas yoo asii deemtu atii fi artistoonni biraa kaachi jiran garaagarummaa qabdu kafaltiin adda wantu nutis nuuf gala maaliif turree waan deemnuuf ijoolleen sun teenya ijoollee Oromootii gammachiisuu qabna waan qalbii gaariin hojjanna malee akka silaa biyyatti hojjetamu san yoo hojjanne gatiinis nuuf gaarii garuu ani isaan gammadutti niin gammadaa jechuudha maallaqa guddaa baasna namni nu gargaara hin jiru gaa. Bu'aan kee maal aartii Oromoo irraa? Bu'aan kiyyaa arraba. Maqaa argachuu. Maqaan biyyatti. Maqaan biyyatti. Biyya gaafa dhattu. Diyaaspooraa irraa wanta argattu arraba argatta. Silaa asitti bu'aa argachuu qabdaa bara. Maallaqa isaa ta'u maal. Asitti arrabsuu. Jaalala ijoollee biyyaa fi Oromoo fuuldura nu dhaggeeffattuu dhufa. Jenereeshinii fuuldura nu barattuu dhufa.
akkuma amma artist Ali Birraa fa'aa nuti appreciate godhami hojii isaanii kadabre nu qofa miti namni hedduun amma eenyu fakkiisii ta'e maal hundi Ali hojiin isaa hin dhumu waan dorgommii hin qabne legendary addaati inni kaaduu hin qabne amma yeroo tokko waan isa maqaan kaasu maaliif waan namni dhumaatu kaasa ja'amuu dhiisu waan beekamaa ta'e tokkodha so isaan kun dura akkanan turre arrabfamaa turanii warra abashaan arrabsaa turte mootummaan dura akkasii osoo waan nyaatan hin qabne waa meeqa keessa dabranii eenyuutu arra irraa waa baree ittiin fayyadamaa jira nutis gaaf tokko nama biraa ijoollee biraa gaafa dhuftuumaan harkatiin waan tokko barsiifnee hutuu sanii ilaala malee ummata amma jiru kanarraa waa argadhaaf miti ummata Oromoo kabiyya jiru ilaaluu fi baadiyyaa keessa warra jiran warra amma waan goggodhaa jiru kanaaf gammachuutti dhagahamu kanaan nu hojjechisiisa malee faayidaaf mitis maqaafis miti kanaaf gammachuun hojjetan amma beektaasitti akkuma tiyyette anis egaa ulaagaadhuma sana keessa jira wanta ta'eef gama arraba biyya diaasporaa irratti gaafa dhufnu egaa hedduun isaa karuma sooshaal miidiyaa kanarratti kan argaa jirru namooti suni namoota hedduun isaanii maqaan isaanii yoo hin beekamnedha isaan diinii warri ergameedhuma akkati hojiin hojjenne akkati uummata keetiif waan tokko hin goone haamileen ni buusuudhaaf akka nuti hojiin hojjenneef yoo callisne bar namni maqaa kennamu waan ati dubbattu waan ati hojjettu waan ati uummata kanaaf quuqamtuu fi akkati kana hin gooneef yeroo baay'ee haamilee keenya cabsuudhaaf arrabni kun hin dhufa arrabna kana egaa injifannee irra dabarruu qabna arrabni bar yoo namni hojjettu hojjechuu keessaniin beekta namni waan san dubbatuudhaan namni garii diinni baay'eetu jira beeke ijoolleen amma erga mootummaan Tigree biyya seente amma 26 kana keessatti ijoolleen gaafas dhalatte amma waggaa 26 kutaalee hunda keessa jiran kutaa Oromiyaa jiran kutaalee 11 bira dabre kutaa ganda biraatis sirnaan tolchaniiti nama isaanii qubachiisaa turan ijoolleen naannoo Oromiyaa keessa dhalatte arra afaan Oromoo akka keenyatti beeyti waan nuti goonu godhan online irra gadhiifamanii amma waan tokko yoo dhageenyu Hassan Maarree ja'a maqaan isaa Maarree Damboobaa Jinni Maarree ja'anii seenan kun ijoollee wayyaaniin horte baay'eetu jira kan hunqita afaan beekan waan hunda dhaggeeffatan waan ati jettu hunda dura dhaabbatti ijoolleen wannuma takka wanni ta'uuf warra hin jirre yoo ilaalte ilaali piroofaayilii isaanii immoo galii ilaali ummata federaalaa fa'aa irratti argita keessa yoo deemtee lallaalte waan garagaraa argita argita ammoo wanni dhugaan qabatamaan dubbatamaa jiru kana jechuun warreen akkasii gadhiifamee hedduu jira leenjifamee biyya alatti ergamee hedduu jira Torontoo qofa toora nama 60 waggaa dabre erganii warra beeki addi cira kaafaan Oromoo si daran dubbatan biyyatti yoo argitee beekteen beeku mootummaa keessa naannoo Oromiyaa bakka ijoolleen Oromoo qoftiin hojjettu dirqama nama isaanii tokko kaafaan Oromoo barate achi ergan waan naannoo saniif ta'u yoo ijoolleen taan hojjettellee achi gabaasu wanni takka isaan hin dabartu akkaataa isaan itti ijaaraman kana sila akka isaanii kana ijaaramne nuti ni bisoomnan jaa yeroo tokko so kana jira guyyaadhuma sadii kana dura Edmonton warra galantu jira Edmonton Israa'el irraa nama 375 dhufe 375 kuni akka baqataa Eertiraatti dhufan isaan keessaa nama 70 duwwaadha Eertiraan bisa different ilmaan Tigreeti namni kun dhufanii akka jiranitti warra maallaqa qabanii magaalaa Edmonton keessa waan osabanii kana hoteelota biildingii bitaa jiru horiidhaan dhufaniiti akkaataa isaan itti bitan immoo naan jedhe gurbaan ummatuma isaaniiti bar nama 4 ta'anii bitu 4 ta'anii bitanii kaashii bitu isaan makiinaas gaafa bitan kaashii bitu 4 ta'anii bitu arfan kanaanii cufti isaanii achumatti galanii wantichi kireeffamee gaafa horiin sun amma tokko horiin ol guddatu nama tokko keessaa baasanii nama tokko sanaaf immoo horii kennanii biildingii biraa bituuf warra sadii tafeef sadan sun immoo sattaawunti tokko keessaa ba'a utuma jiru tokko dhuunfata akkuma warri chaayinaa fi maal godhu kunaasitti bara akkasii hindii fi chaayinaa fi akka warra Israa'el kun ittiin socho'anitti biyya Israa'el keessatti leenjifamanii ilmaan Tigree nama 305 as dhufan jechuudha Edmonton kan kun egaa namni warra dheengadda galan malee isaan dura warra dhufan hedduu jira informationiin kun iddoo maratti ergaa jira malee addunyaa maratti jechuu akka dhageenyutti Yaman yoo dheeyte Masri yoo dheeyte Maali yoo dheeyte
leenjifamaniituma jara isaanii sanuu afaan Oromoo warra bulbulaa soo beeku waan dhabayaan biyya dhaqeetiin arge nama tokko ciraadha fuulaan ni beekta barama nama Somaalee fi Oromoo waan tokkoon beekta fuula kanaan namni kun akkana fakkaata akkamitti afaan Oromoo akkana haasa'u jennaan hedduudha naan jee namaan naan jaa achitti beekte hedduu isaanii leenjii fudhatanii afaan Oromoo beekan bakka barbaachisaa ta'etti wanni isaan dabruun jiru santu faca'ee jira. Baga gammaddan erga uumamtee waggaa tokkoof kan guutte Qaanqeen Show toora saatalaayitii ONN-tiin uummata Oromoo biyya keessaa biyyoota ollaa qaqqabuudhaaf sagantaan keenya marti raawwatee jira. Torban keessaa guyyaa tokko sanbata dura waaree booda sa'a 4 haga 5tti Qaanqeen Show isin barsiisuu, isin bashannansiisuu, isin bohaarsuuf sagantaan keenya marti raawwatee jira. Sagantaa Qaanqeen Show keessatti artistoota Oromoo, beektota Oromoo, hayyoota Oromoo, qabsaa'ota duriif kan ammaa akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo biyya keessaa qeerroo Oromiyaatiin gaggeeffamaa jirus tumsa ni goona. Qaanqeen Show sagantaa Qaanqeen Show ispoonsara gochuu daldala keessan beeksifachuu kanneen barbaadan marti keessan toora ONN-tiin nuquunnamaa. Qaanqeen Show qopheessee kan isiniif dhiyeessu ana Habtaamuu Lamuuti. Habtaamuu Lamuu Oromoodha. Qaanqeen Show kan Oromooti. Dhaaba bilisummaa Oromoo keessatti naamusni cimaa akka dhageenyu akka nutti himanitti sadarkaan naamusaa ol aanaadha. Sun hundi miseensi isaanii tokko kan naamusa san qabu hin jiru. Akkuma jara kana leenjifanitti warri kanaas leenjifamee namarra bobba'eetti fudhannee jira akkasitti maaliif waan ifa taa'u waan argamu waan namatti barreeffamu artiklii namarratti barreeffamu. Namni kun miseensa bira kutee hooggana garagaraati maal jedhamee osoo beekamu waan dhuunfaati rakkoo dhuunfaati jechuun ni ulfaata. Maaliif yeroo san arkan namarraa dhoowwuu danda'uu qabanii siyaasa karaa biraatiin gaafiin uummataa deebi'uudha qabdi waan garagaraa waan tokko jetteef jecha seenaan jirre sirra kaanii waan garagaraa uumanii hidda sirratti duulan silumaa OPDO fi wayyaanee Oromoo fixaa jirtu tanarratti jirre kun duule irra jira guyyaa tokko immoo isaan irratti waa barreessu nagartu nama Oromoo irratti malee kana hundi qaamni ilaallatu ummata kanaas namarraa qabu osoo kabiraan kuma namni waa dubbatu hundi nama diramaa jiru nama arraffamaa jiru maqaan taane yoo sirra kaa'an hin jaalattu firraa namni Oromoo wal seenaa deemaa jechuudha sun waan dhuunfaati miti waan responsibility jaarmeeni tokko irratti qabudha. Biyya kana keessatti waan hedduu argaa jirraan sun hundi to'atamuudha qaba. Abbaan fedha karaa fedheen haa qabsaa'u. Wanni Oromoon barbaaddu bilisummaa. Even dhaabni amma tokkoomuu qaba. Maal jennee haasoynaami dhumarraan maaliin yaadaa jira hin tokkoomin. Maali? Hin tokkoomin uummanni tokko uummanni Oromoo ilaa ammallee tokko duraanillee tokko. Ifiif tokkummaa dhabaniit uummata irra deebisuu jiran tokkoffaa waan irra tokkoomuu dhabanis namni beeku hin jiru lammaffaa wanni nama cinqu itti deebi'ee immoo yoo tokkoomullee baatan nama dhaaba hojii uummata Oromootiif hojjetu an akka nam tokkotti hordofuun deeggaruun jala deemuun always OPDO'n tun amma yoo lafa kaatee uummata Oromootiif waa goote wayyaanee dura dhaabbattee nama kiyya hin dhawinaa jettee itti garagalte waliiniin hojjedhaan because wanni feenu dhumarratti sani ummanni keenya duudhaabu Oromiyaa wala boomte Oromiyaa Itoophiyaa taate osoo hin taane Oromiyaa Oromoon barbaaddu wala boomte an akka kiyyatti beek nama bakka bu'u miti fedhiin ummataa hedduunis san taanaan abbaa fedhe jala deemee ummanni Oromoodhaa waliin hojjetuu fi gargaaruu ni danda'a jechuudha. Kana wanni irraa dubbannu nama tuquuf miti waraanni waan balleesse hin qabu woboon waan balleessite hin qabdu woboon bakka feete jirtu nama lama hin taane nama 5 hin taane diinan dhawa jettee manaa baate garuu akka dhahuu dandeessu goosisu. We are always with them jechuu nama diina Oromoo irraa dhahu. Yeroo ammaan tanatti yeroo ijoolleen teenya duutu nama dhaqqabuuf feena. Nuti immoo deemnee dhowullee danda'uu baannu waan barbaachisuun bira dhaabbachuuf qophii garuu akshinii barbaada. Wanni dur akka duritti taate haareetti sochiin karaa hundaan yoo deemte namni waa dubbatu hin jiru akkasii bara. Tan dur seenaaf keenyaan jenne akkasii. Muuziqaa kee maal afeera? Muuziqaa kee maaliif hin afeerre? Muuziqaa kee keessaa sirba walloo san an afeeruun barbaadamaaf. Baay'ee jaalladha. Saayiboota kiyya keessa jira.
intalli diimtuun si wajjin taphattu Samiraa yoo na argitee jiraatte harmeensis boqattee jirti baay'een gaddee ijoolleen achi keessa jirtu hundi ijoollee ciccimtuudha. Muuziqaa keessa isii sana akkanaaf afeertuun barbaade. Keessummaa namooti. Anaat si gaafatu jiraami. Amma wal kulee magaalaa mama ganyaa magaaloo kulee magaalaa mama ganyaa magaaloo bareedduu kaamisee magaaltii yakaloo si hundee miidhagaa si fiitee miidhagaa yaa bareedduu walloo yaa magaa. Kulee magaalaa mama ganyaa magaaloo lukoo magaalaa mama ganyaa magaaloo bareedduu kaamisee magaaltii yakaloo si fiitee miidhagaa. Kunde midaga, yabare dumballo yamagan, yamagan. Yago basam batega bada wachapa, magalle, magallo. Yago basam batega bada wachapa, magalle, magallo. Walleen amma agartan artistii mataa malaataa yeroo lammaffaa fi gara fuula duraatti keessummaa godhan isinii fida. Saaliyaa albeema lama baaftee qeenxee lamas sadii. Hanqee akkasii. Albeema sadiin baase. Sadii jalqaban baasee ka Toronto baasee 2004. Isaa deebisee atleetota. Atleetota keenya. Deebisee roobaa dhaabaa waa'ee. Waliin hojjette. Inni isa kana maaliif handa goggoree kiliippii isaatii fi albeemni isaa wal duukaa gurgurame. Lamaahu akka Tupac. Isaa handa goggoree gara fuula duraatti arfaffaa sirraa eegnamoo wanta haaraa waan sirraa arfaffaa fixeen jira arfaffaa. Fixee garuu biyyattiin hojjedhee singilii hedduun keessaa baase barana jechuun sirba jahamoo akkanan baase. So amma sirboota 14 dalagee kan irratti gugguutaan jira. Khabiraas nin qabaa garuu dhumee jira albeemiin isaa. Kan faarannis keessa jiru kan raayyaa. Kan raayyaa kan deemartuu waliin kan kijiban fedhuunis achi keessa jira. Sun duraan dalagamni? Waggaa ga'ee bara walumaan dalagee jalqaban dalagee san amma bee malee then namni namaaf dawaa kaja'u sirba san baay'een jaaladha. Sirbi sana sina feera daawwattoota anillee jirati Shakiiraa sin jedhu namooti baay'een. Sanii sirboota kana keessatti Gammakkee Abdullaahi baay'een galateeffadha. An kijiban fedhuus isiitu naa barreessee. Adde Makkiyaa. Deebisee ammaas namni namaaf dawaa suni ilmasitu barreessee artist Leencoo Abdushakur. Sanii. Kabiraay. Simee tufaas baay'ee galatoomu sirbootaas keessatti sirboota isa haaraan baaniga. Bara wal baasa malkajoo sirba isaa fi kan sirba dhihaa tokkos naa baasee jira gadi hin dhiifne malee. Amma kan niyaa sirbuuf deemte? Ammoo naan sirbine mati. Amma yoo naan maaliif namootni barreessuun jiru. Eessaan reef nu yaadatte miti. Biyya tokkummaa amma jennu tanaatu fide. Biyyatti hundini sirbaba amma. Wallee dhiyaa kan namni yeroo baay'ee artistootiin sirban maal akka artistoonni baay'ee waan jiraniif gaa. Miti. Aadaan isaa. Nutumti warrachi dhufneyyuu iddoo biraa sirbina barsiisa. Yeroo tokkotti namu sirboota akka itti dhufe ni beektaa sirboonni Oromoo namu bakka irraa dhufe kana sirbee walitti fide.
amma ani garuu jalqabuma yeroon jalqabu albamuma kiyya kaduraarrattu kilippii yeroo jalqabaaf dalage gaaf san namni hojjete ana taaddala ture kilippiin hin turre bara san bara jalqabaa ture keenya san so achi keessattuu sirba kutaa garagaraa kutaa 8 jira jechuudha haga san duraatti kutuma tokko moderni aynata tokko malee kutaa wal keessa kilippiidhaan hojjetame san ture yaa sirboota keessattis namni waan akkasii hojjete daawwitee mokonnoon kan jalqabaa irratti nama sirba annufee jira afaa keessatti yoo garte sirba jimmaa jira shaggoyyee jira isatu wal keessa hedduu aadaa baay'ee achi keessa jira daawwiteen kiilooleen illee akkasuma baandii gadaa walumaa galatti isaan waan akkasii kan hojjetu waanuma hundumaaf iyyuu sirba keessaa ammas tokko taphachiifna egaa albeema arfaffaa yeroo dhiyoo gidduutti sirraa eegna jabaadhu hin jenna qaanqeessuus yaa so albamin khiyya sadii afraffaadha amma afraffaa eegaa jirra DVDnis akkasuma afur toora sirba 50 oliiti amma almost 60 songs Kaalgaarii makiina keessa jiraata Kanaadaa keessatti artistoota Oromoo namoota rakkatan namoota wal'aansaan horii barbaadan akka goofandii bantee Kaalgaarii kana keessatti guruupii adda addaa WhatsAppiidhaan Viberidhaan bantee Facebook irrattis hojjechuu kee numan argaa mee waa'ee sanarraa isin dubbanna waa'ee gargaarsa nuti achitti ijoolleen walitti dhufnee jechuudha yeroo mara gisee namni rakkatee maallaqa fedhan biyyarraa yeroo baqatan wanta akkasii jira warra dhukkubsatellee osuma biyya keessa jiran kanatti galatoomaa jechuun hin barbaada ijoollee Alberta especially Edmonton and Calgary waan hedduu hojjetanii ilaa USA keessallee ijoollee hamma wal beekanii wal qunnamanii waan godhantu jira so far toora 70 reezii goosisnee jira jechuudha amma wanaatti hojii hamma ammatti namoota hedduu ilaa 70 gargaaree jira nama rakkate kagama artistoota kan artist Rooba Dhaabaa fi dhihootana Ibroo Ne'imaallee nama Dubaay jirti rakkina cimaarra jiran ijoolleen achi jiran gargaarsa barbaadan maaliif iddoo san dhufanii gamni bishaaniin deeman hin jiru biyyatti deebi'uu rakkoo amma isaan karaa biraatiin deemanii iddoo biraa dhaquuf karaa dheeraa deemuu qabu
rakkoo hedduu keessa jiranii isaanillee gargaarsa gaafataa jiran akka namni dhagahuuf nuufillee himijaa turanii isillee hanga tokko ijoolleen gargaartee walitti himnee Ameerikaa keessatti GoFundMe ways banamee jira maqaa isaaniitiin. yaa wanta akkasii jira. Ammallee ittuma fufnaa jechuudha ijoolleen akka haa galatoomaniin jaa. Isaan nama sadii moo nama afurnatti fakkaatu warri Na'imaa Faatee wajjin jiran kuni Dubaay keessa jiru. GoFundMe banamee jira. GoFundMe sanallee poostii goonaa fi namni akka gargaaru kabiraammoo ergaan nagaa qabeetu jira. Siifis kan ergame gama kootiini Abbabee Dhugaasaati. Artist Abbabee Dhugaasaa nama wallaalan jiru. Kilipoota hedduu qaba. Sirboota warraaqsaas. Sirboota artistoota hedduudha barreessaa ture. Amma hirphaa gaanfuree albee masaasa dhumaa fi sirboonni booddana kana babaasu hawwiidhaafis ijoollee baay'eedha barreessaa. Shukuriidhaaf illee sirba geelloo sana kan barreessee isaa. Sagalee isaa daawwattoota dhaggeeffachiifna ofii keenyaa dhaggeeffanna. Nin beekaan biyyatti inni rakkoo addaatillee gama albamii isaatiin wanta irra gahee jira. Biyya alaatti illee ergatee dubbatee jira innilleeni. Akka malee gartee namni keenya hoguu cinqamee sirba kana baasee ijoolleen biyyaa sanuu rakkina addaa keessa dabartee baasti. Warri ala jiru kasanillee irraa gurguratee nyaatee mucaasan. Immoo nama hedduu cimaadha barreessaa gaarii sirboota dinniin dinqisiifadha akka nam tokkootti akka bihillee nilleen qobaan qabaa. Yoo namni keenya gargaare natti tola amma bakka kana waan hin joofedhu yeroo GoFundMe banan namoonni gargari maallaqa guddaa 100 faan kanneen akkamitti ji'ee warra dhiisuu jira. Nama tokkoon dinqisiifadhaan yeroo GoFundMe bannu nama yeroo mara qarshii 7 kannu namni san maybe ilaalu jira. Hundirra kanatti tole isa. Amma inni sanii ol kannuu danda'a garuu ummata motivate godhaa jira. Every time gadisi miti olisi miti san jechuun hogguu san argite nama meeqaatu 20 kan 10 kan 5 kan argite soo kanaaf qarshiin takka waan guddaadha ijoollee tanaaf namu waan qabu namni Oromoon addunyaarra jirtu arra silaa qarshii takka doolaara takka buuftee rakkoo arra nuti wahii ittiin baana jennu kana waa hedduu nuuf godha soo hin tuffatina waan qabdaniin cinaa dhaabbannu. Ashama akkam jirtu ilmaan Oromoo nageenyaa dursuun jedha ani weellisaa Abbabaa Dhugaasaati. Egaa bu'aa bayii hedduu keessa darbee magaalaa Ijiptii galeen jira. Baga nagaan na eegdani. Qabeenyi ani qabus firri ani qabus isinuma uummata Oromooti har'as ta'u yoomillee kaleessas. Warra gargaaruu fedha qabdan karaa weellisaa Haftaamuu Lamuu fi weellistuu Saaliyaa Saamii na gargaaruu dandeessu. Isinin jaaladha lammii koo. Injifannoon kan uummata Oromooti galatoomaa. Daawwattoonni keenya Abbabee cinaa akka dhaabbattanii waan isaaf ta'u yeroo dhumaaf ammachitti illee firaasha bitatee irra buluu fi gargaarsa godhamu GoFundMe gama keetiin hin banamaa fi artist Abbabee Dhugaasaa akka cinaa dhaabbattan ammas kabajaadhaan isin gaafanna uummanni Oromoo Saaliyaa waa'ee Abbabee irratti waan jette yoo jiraate kan waan biraatti dabarraa sirba isaa tokko garuu irraa daqiiqaa tokko afeeruu barbaada. Sirboota baay'ee qaba. Ani fifuu dinqisiifattuu isaati sagalee gaarii qabaa nama sirboota hin mul'atu namni waa barreessu kuni kireeditiin qabu yeroo baay'ee maaliif nama sirbu malee nama eenyu waan kana barreesseen hin baratamne nu biratti maqaan isaatis yeroo baay'ee hin dho'amu albamii irratti waan ta'eef jechuudha malee namoota sirboota biyya keessaa ijoolleen siyaasaa ka sirbitu kana nama hedduu barreessaa tureesi namoota hedduuf sirba aadaatis nama kennaa tureesi qooda guddaa nama bahaa ture sirba fi hojjetellee nama alattillee namni ergee irraa gurguratee miira lamallee kanniniif namas obsa qabu mucaan kun is talented gargaarsa fedha ani yoo namni gargaare natti tola nama waan dandeessanii maaloo isin jenneerra. Garii najjeefame garii yoo hidhame dhagaa lubbuun jiru qabsoo saba keenyaaf galmaan gahuma. Yesusichi gabroomeen bulu lammiin koo dhugeen badamame gantuudhaaf sichi baqataan ta'uu abaankoo hareen dibanaa tajabu garaan koo. Garii najjeefame garii yoo hidhame dhagaa lubbuun jiru qabsoo saba keenyaaf galmaan gahuma. Yesusichi gabroomeen bulu lammiin koo dhugeen badamame gantuudhaaf sichi baqataan ta'uu abaankoo hareen dibanaa tajabu garaan koo.
nu dhaaltanii nu dhiisaa maafaala wallaaltanii Oromoon kan sichee sirraatti dadammaqee galtuu biyya keessanii Silaan gadoorsiftuu keenyarra jiraattanii keenyuma sooramtanii Jiraatti nu dhaaltanii nu dhiisaa maafaala wallaaltanii Oromoon kan sichee sirraatti dadammaqee galtuu biyya keessanii Saalee Kabiraammoo artistiin Oromoo yeroo mirgi mulqamuun argama. Kana egaa yeroo baay'ee namoota sooshaal miidiyaa irratti haasofnu si'ii anaa Kadir Martuu sadan keenya kana yeroo baay'ee waan nu barreessan tokko jira. Baay'een si jaalladha, baay'een si kabajan ture. Yookaan immoo baay'een si jaalladha. Ati artistiidha, siyaasa irraa fagaadhu nuun jedhu. Siyaasaa fi artiin kun maal fakkaata? Artiin laal namni waa hin galiniif jira akka kiyyaatti. Artii yogguu jaan artiin Oromoo amma ta'a addunyaarraa adda taatee na mul'attiyan. Maaliif uummanni biraa yoo sirbu gabrummaa akka nuti keessa jirru kana keessa hin jiru. Waan kana ta'eef sirba gammachuutii fi even akka artistii ta'ee akka siyaasatti hin seennellee ni godha yoo jaan riizinii gahaa qaba. Keenya yeruma tokko waan gammachuu hin sirbinu nu. Yoo sirbinillee dhimma keenya keessatti hidhaachuun hin oolu. Nuti yeroo jalqabnu sana amma kiyya siyaasumaan hin jalqabe. Siyaasaan tokko maali? Yeroo afaan Oromoo kun ukkaamame gama dubartiitiinis artistiin dubartii hin jirtu maal godhuu qabna? Kan nama biraa gizii aartu ni aartaa, sitti dhagahamaa. Siyaasuma kun hundi eenyummaa sabboontummaa jechuudha. Kanafatutti nu galche hawwisoo taanee eegallee qabsoo Oromoo faarsuudhaan maal jechuun sirboota keenya keessattis akkasi. So artistiin Oromoo yeroo siyaasarraa itti fagaatu hin qabu. Haa sirbu malee wanti inni hojjetu hundi siyaasa. Jireenyumti keenya. Jalqaba artistoota yoo laalte akkaatuma itti dhumaa turan Eebbisaa Addunyaa fudhadhu, Mustafaa Roweefaa fudhadhu, amma dura dubbannee turre Usmaayyoo Muusaa faa fudhadhu. Kanneen hundigaa yoo artistiin Oromoo siyaasarraa galuun qabu waan siyaasaa hin dubbatu yoo jenne gaafa duusanis dhoowwuu qaban ture. Argitee yeroo ati woomatti akka barbaachisaa takkatti waa dubbatte warreen akkas jaan maali beekta warreen nu dura dhaabbattan yaada kee hin jaalannee tokkas yoo yaada isaanii waan deeggaru jettee fi itti fufisiin jaan kuni waan baratame. Kanaaf artistiin siyaasaan artistoonni aktivistoota dura jiranii artistoonni waraana dura jiran isaantu waan ummata kana dhaabootillee akka dhaabatti gad bahan godhe artistiidha. Artistiin qabsaa ture durirraa jalqabee kanaafu kun waan kaadamuu hin dandeenye san bira dabree ummata gurraacha fudhadhu haas jiru artistootaas dhiyootana Tiraampiin kun eeguu waan godhu irratti bahanii falmataa turan dubartoonnis dhiirrinis jechuu artistoonni gurguddaan biyya isaaniitiif ummata isaanii gurraacha biyya kana jiru dubartootaaf maaliif artistiin isaan muuziqaa dhaggeeffannu bara muuziqaan jara Tupaak yoo fudhatte Bob Marley yoo fudhatte maal jaa amma Shariif ajjeesee jabar namichi san mirga ummata isaatiif jechuudha. Bari amma gaafuma artii Oromoo dudduubatti deebinee gaafa laallamma Dr. Alii Birraa karaa manni baagadaa eessa waggaa meeqarraati kan sirbe yeroo sana keessa siyaasuma kun waa malee waggaa meeqa dura Adamaa Rooniin fudhadhu mechuu baay'ee kabaalita biiftuu turraa ilfinesh qannoo faamee fudhadhu yeroo isaan sirbaa turan sana keessa habtoo kabbadii amma Adamaa Roon faan Khadiir Seeyid faan ummanni kun artistummaa bira kutanii waraana turan warra qawwee hidhatee diinaan lolaa ture hanga nurraan eegalle sirraan eegalle narraan yaada isaanii deeggaruu qabdaati abbuma fedhe kas dura dhaabbatu akka artistiitti dubbatuudhaaf artistiin nama hidhaa keessa jiru gabbahuu hin danda'u ummata keessatti haasa'uu hin danda'u bashannanuu hin danda'u quma jireenyaa jarri baanu sani barnu anamma nama haada hiikkatee isaan hunda keessaa bahe tokko Khadiir Martuuti. Malee si malee xiqqoo yommuu nuti mirguma iyyuu hin qabnu bara. Faarsuus hin dandeenyu, arrabsuus hin dandeenyu. Duwwaamu tokko woo dubbattee fuudhanii ati akkasi hin dubbatin jedhanii mirga namaa dhowwu. Amma yoo yaada sii dubbatte akka yaada isaa dubbatte ati deeggaramta. Deeggaramta. Kanaaf artistoonni jireenyumti keenya siyaasaadha. Waanuma hundumaaf iyyuu saalee sagantaa keenyarraa asuma irratti tungoo labin dura garuu uummata Oromoo biyya keessa jiruuf biyya alaa jiraniif dhaamsa qabdu keessatti iyyuu uummata biyya keessa jiru qeerroodhaa fi ergaa qabdu. Biyyatti akkuma reefu jennee
abdii akkan kutanne ummanni Oromoo ka'ee jira. Ummanni Oromoo sabboontummaan ummata Oromoo limitiin isaa hedduu bakka akka gadi hin deebinetti jira jechuudha. Kuni waan amma diininis beeku abdii akkan kutanne namni ka'ee namni eenyummaa fi falmachuurraa if duuban deebine guyyaa takka numa mo'a. Keessattuu amma yeroo amma ummanni Oromoo waliigala dammaqee jira. Dammaqiinsa biraan barbaadu tokkummaa isaa cimsee jechuudha. Karaa danda'ee hundaan diina irratti bobba'u walirratti bobba'u dhiisee jechuudha. Warri biyya kanaatis nu hundi walumaa galatti waan Oromoof hojjetaa takka hamma dandeenyu wal deeggaruu qabna. Yoo wanni isaan hojjetan Oromoof bu'aan qabne taate agarree gaafachuu danda'udha. Karaa sirnaatiin jechuudha. Walitti iyyinee maal jennee nama fagaadheetiin jiraacharraa illee beekta. Namoota biraa akka nu arganii haasawaan ummanni kun waliin ta'an gartee tuffii biraa ifirratti fiduu fi waanummaan nuti jechaa jirru deebitee akka nu arrabsan godhaa jirti. Ifumaaf waan jechi nuti jennu nurratti deebaa jira jechuudha. Cal jennee keessaan wal dubbisaa wal arrabsuu dhiifnee waan Oromoof hojjetaa dura amma waan takka takka waan hin argu annatti tolaan jiru. Kun akkana jaanii waan ta'u sonti waan san dhaqanii ilaalanii irmaatanii mormanii kun sirraa'uu qaba kun sirrii miti jedhanii wal dura dhaabbachuu akka nama barateetti akka nama biyya guddattee jirutti walitti dhufnee chaalenjii wal godhuu osoo dandeenyu osoo waan san hin hubatin miidiyaa irratti wal dhadhahuun tun nama gaddisiisti. Nama tokko jibbite jechuudhaaf waan guutuu balleessuu jechuu argite kana yoo xiqqaatee bakka Oromoon hirmaattu hundatti namni kun hirmaate achitti wal chaalenjii wal godhe wal gaafate walillee haa tumu yoo fedhe paarlaamaa keessa nagaree kursii walirra caccabsanii booda gubahan nagaa akkas ta'uu danda'uudha qabnaan jaa haa walirraa dhaabbannu waan qabsaawaa hunda cinaa haa dhaabbannu badii hogguu argine haa gaafannu yoo nuun taanes dhiisneetuma firraa karaa dandeenyeen haa hojjennu maaliif gaaga'ama guddaa dhufaa jira waan ta'eef nuuf bu'aan qabu haga biyyatti illee nu laalaniiti saniin jaaj nu godhaa jiran. Wanti namichi haasoo bartu nu baana. Har tokkoon amma maal jee gurmaa'uu qabnaa tokkummaan keenya cimuu qabaa wal gandaan wal qooduu kutaan wal qooduu maal kajoo kana biyya wanta akkasiin jirtu. Ani biyya keessa hin jiru wanta akkasii gosaan faajaa. Gosni waan jaamu biyya keessa hin jiru. Facebook irraa laalaniiti kanaan ci fakkeeffatanii dubbatanii kanaafuu waan kanumaan wanni hin sirraa'uu qabnaa egaa warratti dhagaa guuruun hafe wanta tokko siyaasa Oromoo keessatti sii ta'e deeggarii siin ta'u ta'e immoo ati sirra gaarii hojjechuu yaaluudhuma. Sirra hojjechuu irra cimtee hojjechuu kun siin ta'u taanaan kan sii ta'u duukaa deemu. Dhaabni 10tu jira. Dhaaba 10 keessaa akka tokko kan sii ta'u nabdu isa sagal siin taane dhiisii tokko sii ta'u taanaan duukaa deemu. Waan namaa ta'u jala deemu mirga ta'uu beekuu qaba namni. Namni akkasittiin kana natti tola yeroo hundumaa. Waan Oromoof hin taane taanaan maaliif jennee gaafatu mirga keenya ta'uudha qaba. Kanuma manni biraan jiru. Dhaaboleen maqaa Oromootiin jiran 9tu jira. Dhaaboleen kun hundumaan gantuu miti. 10 bar. 10 amma silaa tokkotti dabalanii eegatti tokkummaan hafe 10 takka goonee kutaa 10 takka qabna namoota takka qabaachuu qaba. Maaliif tokko kophaa hafagaa? Keessattuu yoo inni akkasii dhufte kutaa wallootu miidhamaa jechuun maaliif isaan hin beekan wanta akkanaa itti aansee Jimma biyyi lamaan tunni miidhamti waan ta'eef kutaa 10 takka akka 10 takka godhu. Hedduu si galateeffadha. Artist Saaliyaa Saamii daawwattootaaf dhaggeeffattoonni qaanqee shonu daawwattan galata guddaa qabdu. Yaada qabdanii fi jajjabina qabdan nu barreessaa. Saaliyaa Saamis toora Facebook irratti argachuu dandeessu. Qaanqee shows anas na argachuu dandeessu. Yaadni keessan nuufi cimina yeroo hundumaa ergaan isiniif qabnu tokkummaa Oromoo irratti hajabaannu isiniin jenna qabsoo bilisummaa Oromootiif haa dhaabbannu. Saamamneen jiraannu diinaan gabroomne Dunneetii dhabamna kaanee falmanne Gabrummaa diinaa baadhanne Injiraannu salphanne Sayyaa burree eelaymaanee Ewaatiin bullanse Ewaatiin doynaanse Akkeetti
fulatu dangachu watin bananse watin bananse eyo matatuta leja shani kota ya fi salmata ni mota eyo matatuta leja shani kota ya fi salmata ni mota Sawangu bekufisa Absonis kuro itifufa Yotuma daloni dina nasisi Dalota dubufsena dalsisi Inuma kenya garsisi Alaba